nanto korna robsina kamera kan bane jiru argaan jira dan robsina argaa gooftaa kooti lakkee haadha koo mammaa naana rabsanii akka memee dura na laala waan dhufeef isinitti ni hima tushadheeraa rifeensa kana bareeffadhe akkam firiiziin koo qibaatii minaamin beekan baasuu dhiiseen badaan jaalladhu baay'inaan bareeffadhe uffannaan koo kam diida dhaquuf isinitti hima akkamire narraa bareede ta'eera fagoo deemuuf yaarra firiiziin godhe jechuudha baxxaruu dhiise jechuun akkanatti yoo shawaa lixaa deemeen fokkisa hello 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 nageenya raarri jaalallu waaqayyo isin yaa baay'atu obboleewwan koo mana madaabii jirtan qimaamooche akkam jirtu fayyaa nagaa keessan ani jira obboleettiin keessan nagaa galata waaqayyo like share subscribe maal tafe like share subscribe comment uf comment comment like ጎቻ ጅርቱ ሲን ኮሜንት በእውነት እግዚአብሔር ባርካችሁ ዋን ስናይብሱ ጅሬኝ ከሰናይፍ ኮሜንቲንግ ከሰን ባይ ነው በርባችሳ ናፍ ጎዳ ሲን እንጀራ ኮሜንቲ አሱመራኒ ዶነቁ ከስርትኒኒማ ዲደረቁፊ ኮፕሌቲኮ ቶኮ ኦቶ እንዳይንዶርሳ maal jedhama bishaan way ganname jedhiiti soorsaa biraanki godhii jettee jirta itti qophaa'ee jira har'a iddoon hojjetutti dhaqee godhadheen har'a danda'een naqu achis hin naqu nan godhaafi dhugaa ija kee waan ta'e na bu'e gaafa deessuu otoo halkan ta'uu baatee guyyaanuu ta'e jedhe irriba baay'ee jaallata baay'ee rafiiti jaallata har'atti yaadeen ture silaa piraankiin godha jedhee deemee bakka inni hojjetaa jiru sanatti yaadee kan maal ta'e beektu isanni jedhe sana yaadadhe isanni otoo guyyaanuuf ta'e wayyaa halkanii ta'uu baatee jedhe xinaa tapha dhaquudhaafis waan baay'eefis halkan beektu sinuu hin ulfaata jedhe waan baay'eedhaaf ani immoo maal yaade silaa sanarraa dhaqee iddoon hojjetutti bishaan dhoksadhee fudhadhee deemee gadaffa'ee ofirratti irratti hojjedhadhee yaade sana yaade ka'ee tannan dhiise maaliif dhiiftee yoonaan jettan halkan irratti hojjedha halkan irra fududdinna dhukkuba maalin jedha olii gadi sosocho'aa bulaa inni rafa irriba baay'ee waan jaallatuuf halkan irrafa maalan godha beektu naa dhufe obboleettiin na galatoomiya obboleettiin komentii sana naa barreessite torbee darbee keessa anuma ammaatti immoo yaa xiqqoo dadhabina ofii kootiifan hojjechuu dadhabe maamee beebee isin irratti wakkadhu waaqayyoof haa galatu beebee isin irratti hin bo'u na dhukkubee dhukkubsadhee dhukkubsachuu baadhee du'ee jiraadhe akkuma fedhe haa ta'u inni indurummoo jireenyatu jira jennee abdii qabna dhukkubni mootu moochi ishii harkaa fuudhameera waaqayyo arraba keessan haa eebbisu baay'ee isinirraa waan baay'ee isinirraa baradhee dhukkuba kanarratti jaalala keessanillee dhugaa dubbachuudhaaf isinirraa baradhee komentii keessanii yeroo soorsaan viidiyoo hojjetullee jaalala isin nuu qabdan yeroon dadhabeena dhukkubee hojjedhu jedhuunillee komentii isin barreessitan dhugaa waaqa baay'ee nama qabbaneessitu tabaaraku eebbifamaa isiniin jedha akkuma jedhe kaa maalan godha beektu dhugaa isiniin jedha halkan irratti hojjedha halkan amma isa bira dhaquuf miti ammallee iddoo biraa dhaquufan ammas ganaa isinitti hima
na wajjin deemtu. Ani deemuu bani isin na wajjin deema dhugaa. Ani badii eetuudha dhuguu baate beenumaan jedhu ture. Ani immoo bagana dhukkubee na agarsiise. Jaalala namni naa qabuuf jibba namni naa qabullee bagan bare. Amma nan kolfa yeroo inni jiratti ka'ummu nan boo'a. Hiqqedee boo'a abdii kutachuu jira. Boo'a jira waan baay'ee jira. Egaa waaqayyo guddaadha hundaafuu. Maaliif isin jedhee beektu? Isa bira naqan jedhee ture hin naqu. Galgala ittan hojjedhaare sanuummoo harri qidaameedha. Itoo guyyaa qidaamee fi sanbatallee ta'uu baate. Maaliif guyyaa qidaamee fi guyyaa sanbataati amma tokko hojiin nu hojjetu mana rifeensaa sana gabaan ni qabu. Malee guyyaa kaan amma kana miti. Osoo guyyaa kaan ta'e ona qaataa galeeyyu. Gabaan amma kana miti hundaafuu waaqayyoof haa galatu. Jaruma jala waan tokkotti ba'u itoon qoramiin immoo wayitti hin bahani. Warqiin gaafa bituu dhaqee osoo nan laaluu hin dhiqani bishaan inni abiddatti bobeessanii maal godhanii qoraasanii gubanii itti kennanii bareechanii. Gaafani warqii maazirii fa'aa qolleessisuuf dhaqee eegsisuuf dhaqee fa'aa tokko. Maaliif isin jedhee waan hundumtuu waaqayyoof haa galatu gaarummaadhaa fi amma viidiyoo isinitti hin dheeressu soorsaa irratti nan hojjedha ittan hojjedha irrattan hojjedha. Otoo guyyaa qidaamee fi guyyaa sanbataa ta'uu baate guyyaan da'umsa keetii jedhee jira. Ani immoo bora kan hojii hin galle dalkan ka'ee yookaan sa'aatii kudha amma rakkatan qubna gara sa'aatii isinitti agarsiisa harkan kana ka'ee waan inni irratti hojjedhu jechuudha. Biraanka jedhama bishaan ofirratti dafee etumanni ilaalu viidiyoo dhoksuu yoo hin dadhabe kaamera etumanni ilaalu bakka na waraabaa deemi handa'uu fani mastaawushaan ta'an jiraani manuma keetti na waraabaa deemi irriba jaalata irratti hojjedha nan jaanjessa. Nan godhaafi koomentii bareeddu shilaa barreessa sinan jaaladha jira sinin jechuun dhufee. Kanaafuu kanaan irratti hojjedha. Isuma kana gurra siin buusuu dhufe malee riguun naqu asuman jira. Yaaduma firiizii toshadhe firiizii illee miti isinis hin sobu. Isuma ferrazee duraan ture sana dhaachuu fane ofuma koorratti dhaadhe. Baby anillee muddameera. Yeroo tokko dhuguma isin jira asumarraani yaa waaqayyo si haa gargaaru nagaan si haa eegu maal waan jireenya keessan haa eebbisu fayyaan keessan umriin keessan haa eebbifamu mana madaamii keessatti eebbifamaa ijoolleen biyya garaagaraa jirtan koomentii kana naa barreessitan hundumti keessaniyyuu nagaan si haa eegu waaqayyo akkana siif haa godhu maal akkana naan jettu waaqayyo si haa eebbisu amma sin hin dhoksu itti dhiyaadheera. Itti dhiyaadheera gooftaa Yesuus jedhee waaqayyo haa ulfaatu namtittii ta'e namicha ta'e dhufuuf jirti. Ani beeku viidiyoo baay'inaan amma kana booda hojjedhu waaqayyo beeka. Itti dhiyaadheera kanaafuu fuumarratti annaadha shurrubbaaf makooti iddoo sadiillee dhaadhaa iddoo lamallee dhaadhaa ilaaltu gargaarnaan ittiin firaankii hojjedhu. Sinan jaalladha waaqayyo fulfilli guddaan haa ta'u erga ganamaa kaasee amma ammaatti fayyaa kooti kanaaf akka akkana godhaa. Nan taasifamina fayyaa wanti caalee hin jiru kanaaf nan gammada yeroo fayyaa ta'utti maallaqa argeerasi maallaqatti nama nuuni waan biraatti illee nama nu fayyaatti nama na ergani yaa waan baay'ee argi fayyaatti nama na baay'inaani idimee keessa naa dheeratu jiraadha sinan jaalladha abbaa sirriitti tole laayikii godha dhugaa laayikii naa godha falligeenu innaan da'ee ka'ummola waaqayyo toorma toora laala majamara dhukkuba sanarraa cabsaa hafuura hamicha kan taarisi maqaa badaa sana daa'immin dhufaa tooraan dhufaa waan hundumtu tooraan isinitti agarsiisa jedhee rabdii qabaa machee min jiraan namalee duunan jennu innaa sinan jaalladhaa kun beebichoonis kunuutti nagaan jedha nagaa akkam fayyumaa jiraanii jirta waan kana buutee argitanii salphaatti gabbuutee hin jirtu iddoo kana bichaatti bakka nagaan turaa hingaa kanuma isinitti buu dhufe sorsaan jaanjessa halkan kana kanuma isinitti buu firiizii isinirratti toshadhe isinirratti of raasuu dhufe sin malee maalan qabaree kiyyallee dafee argadu sababa niitoorkiitiif iyyuu inna warri na jaallattanis warri na yaaddanis asumarraan na laalladha akkamire silaa viidiyoo namaa yoon hojjedhe ilaaltanii inna eebbifamaa chaa'u nagaan turaa
yaada gaarii naa barreessaa ishee waan wallaaleen muna gorsaa nan fudhadha gorsa keessaa.